Laakiin akkuma keenya akkamati? Jira galata rabbii. Akkamii fayyaa keetii biyyi maatiin hunduu? Naguma laakiin hundi isaaniituu nagaa isaaniiti. Maal dabbaramtaree? Laakiin maa? Waan dabbaramtee jirtu fakkaata. Laakiin qofaa tokkotu nagaa beeksatu na furruusisa. Ayyee rabbi sirraa haifatu jedheen jira. Ofiin akkuma kanarraan jiruun jireenya akkamii? Laakiin akkuma keenya hundumtuu fayyuma. Tole haa ta'u kophaa jirtaaye? Tole waa siin mari'achuu barbaadeen kibbaa isti kophaatti bahime. Maal hojjetaa jirta garuu hojiirra jirtaa? Laakiin hojjechaan jiru yaadonni rafuu lafan taa'eera. Ahaa bunaa dafistee raawwattee? Buna kan jedhanii nu booni gaafa argannee nu gaafa dhabneen mariisna. Maal intalo akkana maal nuura wadda deemu? Baadika. Inkaan laddaa shunkurtii kiiloo tokko jabirri jaatamaan bitnee nyaanna. Wayne badde jedhi kaa gaafa galte. Maali homaan jettuudhiis hin baddisi maali nama jiraatu akka ta'ettis ta'u. Akka kana si sodaachisu kottettaare? Homaan jedhu homaa miti akkuma ta'etti jiraatu. Ayyee haa ta'u waanan jaalalli yoo jiraate akkuma ta'etti jiraanna. Isa wayyaa homaa miti. Inna kamiree namno duki enna gaa kobaatti ba'i. Jedhe oomtuun jiru na bira. Maaliif sodaatte moo? Lakki maal kan sodaatu? Maal natti himti laata jetteeti gaa. Wanta woota furmaata qaba. Waan furmaata hin qabnes ta'e maal ta'e ture waan ni bulta hin malee. Furmaatatti barbaannetta? Isa wayyaa. Tole kaa garuu si sodaadheen jira beektaa sitti immoo. Bade maal dhugaa jedhi maal siriisaa? Beektaa waanuma ta'e sitti immoo barbaade namaatii dhossee tari'ati na hubattee ta'u na gargaaruu dandeessaa laata jedhee. Maaloo? Yaa dhufuuf hin jira miti silaa hin beektaa? Tarii gaafa dhufiitti kiyyaa sana sireessi gara maatiitti yoon goruu baadde beektaa xiqqoo torbee takka wayin immoo guyyaa muraasaaf nama bira boqoddu argadheen jira achi xiqqoo ishii boqoddee gara maatiitti yoon deebi'ee kibbiidha yoon mari'adde maal laan jetti laata kan jedhudha. Odoo maatii bira hin ga'imu. Jedheeti yaade beektaa? Akkamree waan mijaatu moo eessatti boqochuu barbaadde? Maalidha sagalee si jala? Televezyiiniidha mana jira oomishuu irra jiru tola mana tola jiraa jiru. Cufi kaa silkii ofirraa cufi. Televezyiina ofirraa cufi. Haa ta'u nan nagaa akkamree ati fi eessaanni achi barbaaddee jiru waasi mijeetu moo? Ay waan na mijatullee dhabeetta mucaa wayii tan jaaladhe garmalee na jaalata anis garmalee jaaladha yaa'u inni gara kiyyatti goriiti wajjiniin boqonnee wal barree gara maatii deebitaa naan jedhe beektaa.
eessattuu? Finfinneedhuma hidheen beeku mucaan. Waliin beennu miidiyaadhumarraa wal barree. Akkamiree michoo kunneen waan isaanaan beeku ani kun mala dhibaadan boo? Yaa ani garuu baay'ee isa jaaladha beektaa. Gara isaatitti goree isaa argee wal barree guyyaa lama sadii yaa maatii isaa bira bubbulee gara keessan dhufuu yaade. Michoo maal kan maal jechuudha maal warra si hookamedhu? Yaa dhiisuun barbaade kaa. Beerabbeen. Kanan jaaladhe akkamaa godhuree kibbaa. Ay garuu ni dhuguma murteessanii ani waan isaanaan galle kaani kana akkamitti akka laphee keessa murteessaa si garuu ani hin beeku yoo dukaammoo maal koo qaba boorsaa kaawwatteetuma yoo ani itti. Boorsaa kaawwattee yoo jettu. Boorsuma kaawwattee yoo argite yoo achumaayyuu asii maal rakkoo qaba oo dakas buubaatte nu dabalte. Alatti naan galle. Si geesseetu itti deebite maal rakkoo qabu. Beektaa dursitee ana arguu qabdaa jedhee takka maatii ta'a kana ta'a. Maal jechuudha ree akkan immoo yookaan immoo dirqama achi anis fuudhuu qaba jedha. Eeyyee dirqama ani achumaa si fuudhee galuun qabaa turtee guyyaa sadiin booda booletti achi si deebisee ammaan dhufee koottaa na fuudhaa jedhiin maatiidhaanii akkasitti jalaa baataa jedhe ani beektaa siiniin mari'achuu barbaade. Michoo ani kana waanan jedhu hin qabu odoo harka kooti. Namni waan isaan beektu amma birrii dafis ta'uu danda'a wanni isaa waan hin beekamneef dura boorsaa kee kaawwattee maatirree yoo dubbisuu baatteyyuu. Maatiin booletti dhufanii. Odoo gara isaa dhatte wayyaa. Maatiin hoo booletti dhufanii nafan jettee yaadde moo? Ani sirumaa booletti warra keenya yoo dhufuu baatanii. Achi yoo ta'u baate irree dirqama boorsaa keessan yookaan ijoolleen tasirree si eeganii boorsaa si fuudhanii asumarree geessee dubbiste malee nama eenyummaa isaan beekne maalummaa isaan beekne akkamitti ati achitti itti koorta tola intala tomummaa si jedhaa. Qirri si jedhe jechuudha deemuun kiyyaa achi. Ay garuu deemi rakkoon qabu namuchichisa akkamitti akka amansiiste situ beekaan deemi dhiisa osoo hin ta'in. Dhufee si deebisee warra kee biraa si ga'uusaa kun akkamitti dhugummaadhanii fudhattee akkamitti ani ittiin jedha kaan biraa waan masaan na dhibeen beekame akkaataa isaa dhugummaadhaan garuu si jaalalaaf yoo ta'e ta'a yookaan immoo birriidhaafis ta'uu danda'a wanni dhiiraan beekamu kuwa. Jaalaluma kanatti jana qabe beektaa? Isa jean jaalalaa yoo jaalala kee qabaate innis rakkoon qabu asii dhufeetoo asitti daanditti sitti deebitee isa arguu hin dandeessaa innis jaalalaaf taananiin boolerraa maal sirraa fuudharee si argachuu bichaadha malee guyyaa tokkottis bira ga'uu ni dandeessaa as geesse. Tole bakka ta'u amma yaanni kee dursa as gahi wayin immoo shantaa siifaa fuudhanii ati deemidha ati sibiti yaanni kee. Isa amma ka'oo isa si booddee immoo hojii jaalalaaf ta'e rakkoon qabu waa'ee fudhata. Sirumayyuu uffata layyatu bakki as gahiiti yoo jaalala kee qabaate rakkoon qabu asii sirma si fudhata maali wanni akkana namuyyuu boolettan keessi fuudha odoo warri keessin arginiin. Maalum beeka akkas jedhee waan beeku
beeku abdu waan jitti ijoolleen gochaa jiru koo niitii qabanu doo biyya alaatti qabanu birriidhaaf akkana gochaa jiru wanni isaa odoo amma haadha manaa qabu odoo maatii qabu birri keetiif akkana ta'uu danda'a wanni isaan beekamu kaafana dursitee harka qullaa kee argitee bakkeetti waasaa baruu qabda malee akkanumaan taa'amu. Tole bakka ta'u dursaa bakkeetti eenyummaa isaa baruu qabdaa kootu garuma keenyadha moo yaadni kee akkamidha ree? Dursitee dhuftee odoo maatiyyuu waliin jenni argeessee mucummaa sana eenyummaa isaa bakkeetti bartee maaliif akkas barbaadu bakkeetti bartee gaafas wajjin galuu qabda malee jaalanni amma wanni qilleessi asitti amma wanni gurraan nagaa oolu wanni televezyiiniidha irra argaa oolu waan baay'ee waan ta'eef garuu natti ulfaata kan beeku waasa. Tole kaakibbaatiyya galatoomi. Wanni amma gaduma walga'irree teechisanii takka mootummaatti waamanii nama lama dallaaladha sin geessa jedhanii sin jaaladde jedhanii nama lama laali irraa carqii ishii kaawwattu bichaa harkatti gatee birri meeqa isaa fuudhee fidee dhufee bakkee ishii fuudhee isaa itti ishii gate harka fuullaatti eenyummaa isaa hin beektu maal akka ta'e hin beektu silkii isaa hin qabsiifne deebitee laalluftee gadda gaafa jimaataa walga'irreen waamanii kanaaf nu teechisan ishii asitti fidee keellatti gate sanirree nama daandii deemtu lijaamaa itti bitee gana qaama mootummaa beeksisee micoosuun warra ishii geesse deebitee dhuftee. Ta'u tole kibbaa bakka arrifatin isheen sittin qoose sitti sobaatii jira sittin qoose. Laali amma yoo si jaalata ta'e. Intaani sittaan qoose na dhagaye sittaan qoose biraan kissi gochaa jira. Maaloo yaa rabbi na namanni. Amma kamis ta'u dhugaa qayyoo rabbi kun qoosaan jedhamu ani koona urgufaadha laphee koo keessa. Maaliif urgufamta? Maali bareedaa maali eenyummaa isaan beekan dhaqisiin jedharee lubbuudha birriyyuu osoo hin taane lubbuu baattee namummaa isaa hundam dura bakkeetti namummaa isaa baruu qabda. Ani sittin qoose gibbi biraan kissi gochaa jira wallaahi sittin qooseen kibba ammuma si hangafu kana achi katte sodaatteetuma dubbatta miti. Waaqaan sittan qoose rabbi sobeeti siyaasofsiisaa jira waan ati jettu waan barnoota akkamiin naa kenniti laata kan jedhu beektaa? Isa istaanan kootu kaanu tura si dhoobotee waggaa kana gittee sin argine dhoobuu amma keenyan qabu kanis ta'u jedhi kaakaa sii dawwallaa gaafa yooma akkamitti kaatus nutti himi. Intaani sittan qoose dhugaa rabbii sittan qoose kibbii waaqa sittan qoose viidiyoo si waraabaa jira sagalee keeshii. Beera beeri. Waaqa sagalee kee waraabatan jira. Waan sitti araaramu kaa dhugaa waaqa akkasummoo taanan. Wayyo garuu mee maaltu sitti dhagahame waggaan akkana siin jedhu maaltu sitti dhagahame mee kibbaa? Dhugaa maaltu sitti dhagahametti amma baay'ee waan baay'ee keessa yaadeen galeen dhugaa lapheen koona urgufamaa jira. Naannaluudhaaf silaa yaa'u sin hangafas yooma gochuu hin dandeenye micayyoon hin maraatte moo maal taate jenne qalbitti maal akkamitti fudhatte? Badhiin maraattee bichaadha moo maa jechuudha waliin tuqamte moo micoommaa inni jechaan jira waan isaan hagalaan jiru ammayyuu ani yaadni kee. Wayyo gibbaate anaan giftii kun ani sittin qoosaa jira viidiyoon hojjechaa jira si waraabatan jira sanaaf jecha maal jetti laata jedheetiin kana sirratti biraankii hojjedhe. Ani walitti ani oduu warra keenya arginaa argee dhuguun bakka kutatee ijoollee maaloo akkoo maal godhe taa'ichaan jira. Jaalladhi dhuma gootettee yaadde ati kanaanumaan ani sanumaan godhettee na yaadde. Maaltu
si garrama amma ana si ani wanni sana galu dide ka maali fakkate yaada ho keessatti baay'ee na dibaara Malati inuma gooteetti tamante. ani gootetuma eetani ka abadi maal waasan na dibe ka akkaataa isaa jaalate ennaan jaalallis immoo abbaarraa hundeeffama waan ta'e wanni sana galu dide Yaa kanaafuu dhiifama naa goote ka. dabalana doota yoo silaa bakkee jirta itti namsi sin baasa akkanumatti askiina faddeeti yaaddee yoo jechaan jira garaa kootti Maal jechuudha? ben ana manaa kooti ennaanuu taa'ee si eegaara akkamitti odoo ta'e kun ta'uu qaba Naa dhiifama dubbiin immoo dubbii sobaati waa. haa ta'u rakkoon qabu hundumti sobumaa ta'u malee maalittee janko Kanko inni bu'etta. ankoonni buyoo maalittee janko ayyu anis ayyuu yaanne ani immoo bade namsee hii baasuu fi bakka kuni qabeenya irraa fudhatee jechaan jira dhugaarabbi Garaa bakka namsan kiyya ba'uuf deeme taane. bade waasaan jaaladhe ennaan atirreen kalladhaan dhugaa neen gadda keellatti fideta karabi baantirree irratti hin ganneedhaan dhugaa waaqaa qullaatti ishee asitti gatee carqii namni daandii deemutti biteedhani Qoricha iyyuu nama maal jennaree kan akkasiiti dinoo. Qoricha iyyuu argatte naammoo kan akkasiiti maal jennaa? maal dubartoonni kun sammuu isaanii xiqqoodha waan isaa maaltu beekare Ta'u kaa hundumaaf. haa ta'u bakka ishii jabaadhu kaasi dubbisnaa Hayyee jedhii hundumattu.